Humnoonni gurmaa'uun misooma fi nageenya magaalaa Finfinnee akka gufatu yeroo adda addaatti yaalii taasisan qaamolee nageenya fi hawaasa magaalattii waliin ta'uun fashalaa akka ture biiroon bulchiinsa nageenya fi tasgabbii magaalaa Finfinnee beeksiseera. Biirichi bulchiinsa magaalaa Shaggar waliin dhimmoota nageenya irratti waloon hojjechuuf sanada waliigaltee mallatteesseera. Hooggantuun biiroo bulchiinsa nageenya fi tasgabbii magaalaa Finfinnee Aadde Liidiyaa Girmaa yeroo adda addaatti humnoonni fiinxaleeyyii magaalaa Finfinnee dirree jeequmsaa taasisuuf yaalii olaanaa taasisaa akka turan himanii qindoomina magaalaa Shaggar waliin fashalaa turuu eeraniiru. Nageenya magaalaa Finfinnee eegsisuu keessatti magaalli Shaggar gumaacha olaanaa taasisaa akka ture ibsanii keessattuu seensa shanan magaalaa Finfinnee irratti sakatta'iinsa taasifamaa ture meeshaalee waraanaa humnoonni badii gara magaalaa Finfinneetti galchuuf turan qaamolee nageenyaa magaalaa Shaggariin to'atamuu himan. Waliigalteen taasifame kunis hojiilee kanaan dura waloon hojjechaa turre cimsuufi jedhan Aadde Liidiyaan. አዲስ አበባና የሸገር ከተማ የሰላምና ጸጥታ ሁኔታ አስተማማኝ ለማድረግ nageenya magaalaa Finfinnee fi Shaggar amansiisaa taasisuuf qindoominaan hojjechuu qabna. Tibba ayyaanotaas ta'ee yeroo adda addaatti humnoonni fiinxaaleeyyii magaalaa Finfinnee dirree jeequmsaa taasisuuf yaalii gochaa turan fashaleessuu keessatti deeggarsi magaalaa Finfinnee olaanaadha. Meeshaalee waraanaa magaalaa Finfinneetti galfamuuf turan sakatta'iinsa taasifameen magaalaa Shaggaritti to'atamaa turaniiru. Kanaaf nageenya magaalaa Finfinnee amansiisaa taasisuuf tumsi magaalaa Shaggar murteessaadha. Waliigalteen keenya har'aas kanuma irratti xiyyeeffata. Kantiibaan magaalaa Shaggar Dr. Tashoomaa Addunyaa magaalonni lameen gurmaa'insaan gargar ta'anis nageenya fi misooma irratti waloon hojjechaa jiraachuu ibsaniiru. Humnoota nageenya booressuuf yaalii taasisanis magaalaa Finfinnee waliin ta'uun qindoominaan duranii dhaabbannaa jedhaniiru. ህዝባችን ከሚፈልገው የልማትና fedhii ummanni keenya misoomaa fi nageenya barbaadu mirkaneessuuf waloon ni barbaachisa. Sababni isaa waloon hojjennaan nageenyi ni dhufa, badhaadhinni ni mirkanaa'a. Yeroo yeroon odeeffannoo wal jijjiirra waan ta'eef gochoota badii ittisuu fi to'achuu dandeenya. Magaalli Finfinnee fi Shaggar gurmaa'insaan adda ta'us bu'uuraalee misoomaan walitti hidhuu barbaachisa. Kanaafis kutannoon ni hojjannam. Hoogganaan biiroo bulchiinsa nageenya fi tasgabbii magaalaa Shaggar obbo Leejjisaa Joote hojii kanaan dura hojjetamaa tureen shakkamtoota magaalaa Finfinnee keessatti yakka raawwachuun magaalaa Shaggar keessa dhokachuuf yaalan magaalaa Finfinnee dabarsaa akka turan himaniiru. Yakkamtoonni magaalaa Finfinnee keessatti yakka raawwatanii Shaggar keessatti dhokatan jiru. Kana xiinxala gaggeessine odeeffannoo guutuu qindeessine yakkamtoota kana teekinooloojii adda addaa fayyadamne Finfinnee qaamnee Finfinneef kennuu dandeenyeerra. Finfinnee Shaggar keessatti yakka gurguddaa raawwatanii nama ajjeesanii saamanii Finfinnee keessa iddoo dhokatanittis magaalaa Finfinnee teekinooloojii gurguddaan deeggaree qabee magaalaa Shaggariif iddootti kennaa jirutu jira. Misooma gurguddaas akka Shaggaritti hojjetamaa jiru deeggarsa gurguddaa nuu godhanii jiru eegumsa dabalatee. Hawaasni magaalaa lameenii sodaa nageenyaa tokko malee misooma keessatti akka hirmaatuuf magaalaan Shaggar qooda isarraa eegamu ni baha jedhan obbo Leejjisaan. Hojii kanaan dura hojjechaa turre caalatti karaa itti hojjechuu dandeenya. Ayyaana uummataas haa ta'u, balaa ibiddaan wal qabatee jirus haa ta'u, magaalaa Finfinnee fi magaalaan Shaggar garaagarummaa tokko malee uummata tokko qabna, biyya tokko qabna. Otoo waliin dhiibiin waliin taane uummata gama lamaaniin jiru yaaddoo nageenyaa tokko malee karaa inni bahee nagaan galuu danda'u hojjechuudhaaf sananni kun jechuudha. Afyaa'in mana maree bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Buzeenaa Alkadir waliigaltichi nageenya magaalaa Finfinnee waloon eegsisuu irra darbee waliigaltee nageenya biyyaaf oolu ta'uu qaba jedhaniiru. የኢትዮጵያ ሰላምን ለማስጠበቅ እነዚህ ሁለቱ ከተማዎች nageenya Itoophiyaa eegsisuudhaaf magaalaa lamaan kanarraa waa guddaatu eegama. Finfinneen teessoo dippiloomaatotaati. Yeroo hedduu fiinxaaleeyyiinii fi shororkeessitoonni magaalaa kanarratti ni xiyyeeffatu. Yaanni isaanii kun akka galma hin geenyeef magaalaan Shaggarii fi Finfinneen qindoomuu qabu. Hooggansi sadarkaadhaan jirus xiyyeeffannoo kennuufidha qaba.